ajandaa gurguddaa keessaa ajandaa takka dhiyootti wanni wahii dubbii wahii uumamtee turte obboleessa keenya Sheekhaa Roobeetii waliin sanumaan wal qabatee atilleen hidhamteeti turte jidduu sanitti. So ati osoo hin hidhamin dura atii fi Sheekhaa Roobee viidiyoodhaan laayiviinis ta'ee viidiyoo gaggabaabaa irrattis walitti dhadhaadachuu turtan. San keessatti hidhamuu kan kee keessaa Sheekhaa Roobee harka ni qaba. Gaafii wal fakkaataa dhiyoos Sheekhaa dhiyeesseetiin ture. Amma immoo dabareen keeti waan ta'eef gaafii wal fakkaatu maan si dhiyeessa. Sheekhaa Roobee hidhamuu kee keessaa harka ni qaba. Sababni ati ittiin hidhamte hoo sababa maali? Siifi Sheekhaa Roobee rakkoo dhuunfaa walirraa qabdanii maaltu walitti isin fiduu danda'e? Haga girgireessitanii dubbii tana miidiyaa irratti namni hundi wal jalaa qabuu danda'e takka maaltu godhuu danda'e dubbii kana? Abdi galatoomi gaafii ani hawaasaaf illee osoo hin ibsin ture kan hin ibsuu barbaadu yeroo isillee eeggatte nagaafatte. Tarii dhiyoo tana guyyaa tokko akka tasaa ta'e osoo haasaa jirru laayif irratti dhuftee waan tokko haga tokko dhageessee jirta. Jeetii yaada ati immoo ani immoo asiin hawaasaa deebisaa akka nooliin guyyaa san turte yaadachiisuudhaaf. Sheekhaa Roobee nama jedhamu kana guyyaa takkaan ijaan argaanisa. Eessatti yoom waggaa lameen har'aa duranatti fakkaata yaa keeboon deeggarta gisee dubbatu dhageessee jirta. Akkuma reefu hawaasa keenya Oromoo Booranaatiif gammoojjii keessa turre siin jeessan waggaa lameen har'aa baankiin Awaash ispoonsara tahee kan waan san qopheesse keemboon faadhaa fi hiriyootuma keenya waliin daftara barattoota harka qalleeyyiidhaaf yookaan immoo barattoota maatiin isaanii deeggarsa barbaadaniif gara daftara barattoota nama 3,000 ta'uu natti fakkaata yaa fuunee Baalee deemnu. Waggaa lameen har'aa dura. Baalee gaafa deemnee daftara san baadiyyaa keessa deemnee guyyaa 3 immoo ana Alex Taayyee Keemboon fa'aa Shawangisaa Bulchaa Jaamoo tiktaakni beektaa hedduudha. Achi turree daftara san baadiyyaa san keessatti qonnee guyyaa 3 bullee achirraa galee osoo achi jirruu ture mana nyaataa nuti nyaata laaqan itti nyaatu jirrutti feemasoota as jira yaanii nama sayyaaman. Keemboonni jira, Aleksiin jira, warra jiruun siyaamu jira. Waliin turre ni dhufee nuti laaqana nyaannee harka dhiqatu jirraa wala garreen jalqaba namni sun gaafa san dhufe. Maal jee kiyu jechuun amma gaa. Baddeessaa na fakkaachuun amma gaa jee gaafa san dhufe jechuudha. So wala garree dubbisnee akkasuma barandaratti suuraa wajji kaanee wajji ka'ee biraa deemne just akka nama Oromoo tokkotti wala garree wal barree adda deemne gaafa saniin akkana rabbii ijaa wal nu garsiisin jechuudha. Kasee ajaa'iba achirraa deebinee ni gallee nama kanaa wajjin akkanumatti jechuun laa beeksisii takka walii barreessinee hin beeknu fireendummaa walitti hin qabnu tiktaakaan fooloo walitti hin qabnu lakkoofsa bilbilaa walii hin qabnu. Khairun sharru mati hamaa fi tola irratti illee wama takka haasaa wajjin hin qabnu ture. Haga guyyaa yoomitti haga guyyaa gaafa waa'een artist Ibroo ibsaa ka'utti. Then san ogaan itti si deebi'u Sheekhaa Roobee maaltu kara dhimma keetii fidee hidhamuu kee keessaa harka ni qabaa maaltu rakkoon isin jidduu jira ka'etteef ammoo maaltu ture ani nama tokko wajjin Kadiir jedhama namni sun nama guddaadha jiraataa Baalee Roobeeti namachi nama guddaadha namni hundi ni beekalleedha dhimma tokko Finfinneedha akka xumurruufiif anaa fi Fitsum nama jaamu nama Fitsum jaamurraan anatti dhufe Kadiir Hajiru Fitsum kajaa kun lakkoofsa ana kanneen walitti nu hidhee sirkii gruppiidhaan halgalgala sa'a 3 ture dubbisee Finfinnee jira wajji haasofnee waan san akka guddaa as fassaamii jaamuni beeytaami dhimma nama fakkeenya yoo lafatees yoo hayyamoo tokko tees namaaf ceesisuu akka jechuudha. Akkuma nama beeytuun wanta gootu jechuudha. So meeqan kafaltaa ani isinii kafalaa yookaan akka guyyaa kana keessatti naa xumursiistan nama anaa jira saayiba kiyyaa jira. Fitsum namicha isaa gara isaatiin dhufee jira nam sadeen kanarra waliin dubbannee 500 qabdii nuu kanne. Maallaqni natti argamee tolee jeeni dullee ganama kaan alatu ture isniina ganama ture.
deebiin irraa eegu jechuun maalirra geenye nama nagaya nama guddaadha namni sun nama dalagataadha nama biyyi beeytu dan isniina ganama naa bilbilee ani immoo bilbila kiyya waasaappiidhaan yeroo hedduu fayyadamu silkii daayirektiin fayyadamu kaayetiin deeme silkii tanin akka waan amma si dubbisu jiru san silkii biraatu jira lafa kaayetiin deeme silkiin kaayee deeme tan irra bilbilee ani hin agarree gizeen dhufullee xiqqoo naappiin godhe guyyaa bilbiluu turuu isaa kana arkee hin deebisneef waan irra geesse boruutti himnaaf jenneeti namichaa bilbilee namichaa hojii dubbannee aboo gaayoo kana jarjaratee wanni kun waan guyyaa 2-3tti dhumuu miti yookaan akkaawuntii isaa irraa fudhe jeetiin teekstii namichi sanii kaa stiil waan na bira jiru jechuudha namicha na isaan itti fidee dhufeen ni bullee guyyaa 30 ganama akkaawuntii tiyya deemee wanti godhe distriktii goose an finfinneen jira siin jeemi mallaqa kana baankii deemeeti akkaawuntii irra nu dabarsee mire qabdii da siin jeetiin jira guyyaa 30dha guyyaa 2 keessatti deemee akkaawuntii distriktii maaliif akkaawuntii qabsiisuun barbaachisee mallaqa hooni jira yoo dhimmi sun siin ta'e mallaqa kiyya na deebisa qabdii namni giza namarraa fuudhe waa walirraa bitu yookaan waan tokko walii godhu qabdiillee waliin deebisu garuu an siin deebisuuf siin deebisnallee waliin hin jenne maaliif akkaawuntii qabdee jeetiin gaafadhee deebii bareedaan akkanni ture yeroo sanitti nama dan bullee oolle amma guyyaa 5 ta'e akkaawuntii kiyya qabamee ture qabamu jechuun mana murtii deemtee ragaa masakkarsiistee dan achi waajjira poolisii irraa qabaafattee mana murtii geessitee manni murtiidhaa gara baankii barreessee baankiin akkaawuntii akkan sochoone jechuudha maallaqa achirra jiru akkan sochoone godhuu jechuudha okay niin bilbileef fistoomii nama kana siif fidee dhufee maaliif wanni kun ta'e anuu barachin na yaamanii maal naan jedhe okay akkasii na yaamaniitiin ani maaliif hin dubaachi dhufaa maallaqa isaa yoo ta'e ni erginaa fi jee na hojii dubbate ani amma nama isaanii qaamanis hin beeku kana fidee dhufee namicha finfinnee jiraatu dallaala finfinneeti warra markaatolaa kana ni beekta kana waliin dubbannee jidduma tana ture kadhimmi artist Ibroo Ibsaa sun ka'e waa'ee miidiyaa irraa gaafa hawwaanii beekanamu abbaan barbaade yaadatti kannachuu danda'a waan si fakkaate gara si fakkaatee fi wanni kun sirrii jettee yaaddeen yaada tokko irra kanatee bira dabarta koomantiin isaa ta'u viidiyoo waraabdee barreeffama barreessitee akkuma nama tokkotti kan ta'ee fi bira yaada kanatee bira dabarta. San irrattiin ani waan tokko yaadadhee waa dubbadde wanni an dubbadde sunillee viidiyoon naga mallee ni jirti wayii yaadadhee artist Ibroo Ibsaatiif makiinaa binna jaame kan irrattiin waa yaadadhee wanni yaadadde kuni ustaaza kan jaalannuu fi kabajnu ustaaz Ibsaa Hassaniif amma dura makiinaan takka Saawud Arabiyaa bitamtee turte makiinaan sun galuufillee yeroo hedduu yaalamtee osoo hin galin ammoo makiinaa san galchuufillee miidiyaa hawaasa irrattillee yeroo tokko baasanii gara TikTok kana waa godhamaa wal qabamaa ture hin galleeni haftee makiinaan sun eessa butee si agammaan beeku amma duuba dhuguma taananii binna jaamee chaalenjiin miidiyaa hawaasa irratti eegale kun dhugaani ta'a yoo dhugaa ta'e gammachuu kiyya ustaazi Ibsaa fi artist Ibroo Ibsaatillee anaaf obboleeyyanii ija takkaanii ilaalaa mee waliin ilaallaa hin dhiisinaati immoo waan jalqabdaa kana galmaan gaafa hajoo yaada kana asirratti ture dubbiin kaka'e akka itti fudhatame akka waan an gandaaf yookaan immoo akka gandaatti dubbadhe. Maybe waan nama Oromoo tokko waan dargaggeessa kiyyaati yookaan inni nama artii keessa jiru yaada irra kannachuu dandeessa waan barbaadachuu dandeessaadha akka itti amanutti. Dan dubbiin sun garamitti fudhatamtee hinaaffaa jibbu baqa waan dilee takkaa tureeti. Miidiyaan kun magaalaadha magaalaa keessa dhaabbattee uffataan uffadhe kana maana laaltaanis hin ta'u beekta. Achirratti ture. Amma sheekaan roobee kayyatte sun viidiyoo tokko waraabe. Ani faawula walitti hin qabnu sun jee wanni isaan biraan ga'u humaa takka baqaate lolas tolas waliin hin qabnu nagees waliin gaafannu jechuufi. Amma viidiyoo inni waraabee irratti murtii guutu ati kajoo tokkoon arge gaafa sanatti. Gabrafaa minaamin jee viidiyoo waraabeetiin argee viidiyoon argoo dhaggeeffadheetiin oole na ajaa'ibee waan deemaa ture ni ilaale. Akkasii. Namni kun nama sheekaati. Ati ni beektaa maqaan isaa sheekaa. Salawaata nabi irratti buusee jalqabaa hadiisa faadha himaa akka itti beektu hin baane. Ta'eet immoo waan dilee takka waliin laaqu jira beektaa gahee ilaalu deebiin achirra kan ifate yeroo eenyutti hinaafan beektu. Yoo makiinaa ta'e yaani miilaan hin deemu jira. Mee akka amma dura makiinaa eenyu bitamtetti hinaafa hajoon deebii deebiseef. Deebiin kiyya tokkichisan ture. Kan inni isaa deebise. Achirra dhaabbatee
waan dilata akka inni haasaa ture jechuun nama tuffatte yookaan deebii deebisuuf hin barbaadin tokko dhiistee biraa deemte namallee tuffadhu nama hundaa kabajaan qaba garuu dubbiin isaa nama amantiidhaa wajji wal qabatu sanuu tuffadheetiin dhiise waan dilata akka haasaa ture amma maal godhee laal kadhimma wajji qabnu reefu si himaameetiin sitti himeemi nuti nama sadii akkamitti akka walii kan inni akkamitti akka sila walii kannuu qabnu nama sadii jeensiin bikki maalleen itti ergame baalerraa ergame markaattoodha turre finfinneedha jirra. Dan waraqaa laal bakka kanatti wanni hawaasni daawwatu jiru kun akka adda baafatu si himuu barbaadu waraqaa seeraa jechuun xalayaa seeraa tan manni murtiidhaa ittiin baankii nama tokko daangesse himannas yoo waliin nama isa wajji qabaatte abaluu kanaan himadhee jira laalaa waraqaa tan kunoo ani mootummaadha akkanattiin akkaawuntii isaa cufsiise tiktaak irratti laayifii dhufee akka nama naafeetti dubbannu kanatti fidee garsiisuun yakka ture jalqaba tokkoffarratti parsanaal keezii nama wajji qabdu sanuu waan seeraa wal qabatu hin baanaa beeku seerri ijaan qabu gurra qaba jechuun abbaan seeraa gizee murteessu waan nama wal dhabu nama wal ajjeesu nama wal miidhu argeetii miti ragaa waan dubbateen ragaa tokko malee sanuu waan seeraa wajji wal qabatee ganaa kabbiraa duuba jiru miidiyaatti fidee dubbate gaafii kanaatiif akkamitti dubbattee maaliif miidiyaatti dhufee jeenamni gaafateen jiru yooniin akkanan godhin yooniin isaa akkasin godhin amma maaliif kanatti seenee no wajjin turte daadheen gadda Kemboon waa'ee kana adda baasee guyyaa dubbatanii jirta maybe life sanirra anaasi habu Rashida Faan namni aruzaan deemu turan beeyan waan dubbate nama sanii wajji akka wal dhabneeni Kemboon bilbilee tiimate Kemboon naa bilbilee aboo Kemboon kootu nama kana akkas ture kunuuf soon ko jamsuunis ni jira mal akkaawuntii qabsisanii malleen inni kunne kana kan inni kunneefis kana namni durgaa walii kannee walirraa bitee yookaan immoo walii deebisee yookaan tahaati akkaawuntii isaa irraa fuudhii waraqaa barreessisee waraqaa abbaa feete barreessitee mana murtii dheeyitee maallaqaan kan dogoggoraan itti kannee yookaan akkas jetteeni akkaawuntii yeroof siidaan geessuu danda'a manni murtii yeroodhaan geeffamni sanuu. Fuudhiitii waraqaa san maallaqa malteessitiin cheeka barreessees kannaa fi ati immoo akkaawuntii kiyya gadhiisu godhee jennee wajji haasofne dheengadda uummata irra dubbataa ture inni Kemboon dhugaa jirtu lafa kaa'e. So anis naa bilbilanii bar viidiyoo waraabinaan ja'anii jeeti namni tokko mucaa baaleeti natti hime sunis hay viidiyoo naa waraabii namni akkamii jeetiin gaafadheen aboon abbaan keezii hojii qabu dhuunfaadhaa dhufee naa gaafatu ani kanaa wajji wanni wal qabsiifu nutti hin fakkaatu. Okay, Tasheekaa Roobee achirra dhaabbateeti dubbii ajandaa Ibroo Ibsaa sanii wajji wal qabsiisee akka waan hangartee Ibroo Ibsaa waan arsii ta'eef isaa waa je'ee fakkeessee fuudhee maal godhee narratti duula jalqabe. Maaliif inni filatame bakka kanatti? Ingirii nama maqaa amantiitiin deemu namni maqaa amantiidhaa qabu namni sheekha jaamee yaamamu qadaa'uwaa himu dhimma namaa tokko osoo ragaattiin qulqulleeffatin osoo biran jiraatin osoo nama kana hin beekin bilbilee osoo nan gaafatin walaloon qabnu gaa'ee si galeemi osoo nan arkin waan namni sun jiraataa magaalaa Roobee ta'eef imagine gandummaan eessarraa akka kaatuun baan amantii keessas akka jirtu eessa biras akka jirtu achi jalqabame miidiyaatti viidiyoowwan dila sanaa inni hattuudha inni hakkanaati inni hakkasiiti wanni jaamiin hin jiratu walii alaa kulli haaliin qeessiif sheekiif beekaaf wallaalaan hin hafne jaamee ani calliseetiin bira dabree torbaan booda ajandaan sun osuma akka deemu jiru torbaan booda maaltu dhufee guyyaa kudhan keessatti ani yoon isanii isin jedhaa ture ani yoon isa kanan goosisin finfinneen deemu jira isan qabneef deemna yoo agartee jiraatteef maybe maaltu akka duuba jiru kan nama hidhu nama dhuunfaati moo gandaan gurmaa'ameeti moo biyya keessaa biyya alaati maal